Gaafii tokko isin yaa gaafadhu. Namni tokko maalidhaa ka'ee Makkaa kan deemu qabeenya akkamii yoo qabaate? Sanoo bara geejjibni ammayyaa kamuu hin jirretti Maansaa Muussaa dachee tana irratti abbaa qabeenyaa yeroo hundumaati. Hanga qabeenya isaa irratti walii galamuu baatus abbootiin qabeenyaa jaarraa keenya keessa jiran sadarkaa tokkoffaaf lammaffaarra kan jiran qabeenyi isaanii osoo walitti hidha'ame kan Maansaa Muussaa bira hin ga'u. Maansaan afaan Maandinkaatiin Maansaa jechuun mootii yookaan imparara jechuudha. Maqaan isaa Muussaadha. Abbaan qabeenyaa ardii tanaa lammii Afrikaati yoo jenne amanuufis ni ulfaata. Dabalatas biyyi yeroo ammaa kanatti sirriitti hiyyeetti taate maaliin yeroo wayii mootiin ishee abbaa qabeenyaa dachee tanaati yoo jedhamnu nama dinqisiisuun isaa hin oolu. Maansaa Muussaan eenyu? Waa'ee jireenya isaa odeeffannoo quubsaan dhabamus barri dhaloota isaa bara 1280 AD'dha. Bara 1312tti Maansaa Muussaa ta'ee gara aangootti dhufe. Akkamitti? Haalli inni aangootti dhufe Muussaan itti aanaa Maansaa Abubakar ture. Maansaa Abubakar Atilaantik ce'ee addunyaa jiru abuuruuf ka'e. Doonii 200 ol ta'an qabatee aangoo fi biyya isaa Muussatti adaraa kennee deemsa isaa jalqabe. Maansaa Abubakar hin deebine. Xaadhaa ibidda bu'ee ta'e. Barreessitoonni seenaa waan garaagaraa jedhaniiru. Tokko tokko kibba Ameerikaa ga'ee ennaa jedhan baay'een isaanii garuu dambalii Atilaantikiin liqimfamee jedhu. Tilmaamaan ala wanti qabatamaan hin jiru. Garuu barreessitoonni hundi wanti irratti walii galan yoo jiraate achumaan hafuu isaati. Saniin booda bara 1312 Muussaan Maansaa Muussaa ta'ee aangoo qabate. Muussaan gamna, goota fi nama beekumsa jaalatu jedhama. Bulchiinsa qabeenyaan guutame kana Muussaan babal'ise. Maali xiqqoo sana gara bulchiinsa bal'inni isaa kiiloomeetira 32,000 ta'utti bal'ise. Bara bulchiinsa Maansaa Muussaatti impaayerri Maalii, Giinii, Senegaal, Maawuritaaniyaa, Niijar, Gaambiyaa kan hammatu bulchiinsa baay'ee bal'aa yoo ta'u, uummata addunyaa yeroo sanii keessaa parsantaan 5 iddoon jireenya isaanii impaayera Maalii kan Maansaa Muussaatiin hoogganamu kana ture. Yeroo sanitti warqeen Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaatti gurguramu keessaa walakkaa isaaf maddi Maalii turte. Baambukii fi bureen immoo iddoo bahiinsa warqii kanaa turan. Isaan kunneen immoo guutummaatti mootichaan kan to'ataman turan. Akkamitti abbaa qabeenyaa hin ta'ure? Addunyaan waa'ee qabeenya Maansaa Muussaa kan beeke deemsa hajjii inni bara 1324 hanga bara 1325tti taasiseen. Makkaa ga'uudhaaf kiiloomeetira 4,345 deemuun irraa eegama ture. Mootiin kun deemsa isaa kana irratti qabeenya fi hamaamoo inni qabee deeme namoota baay'ee ajaa'iba jechisiiseera. Maansaa Muussaan namoota 60,000 ol ta'an qabee kan deeme yoo ta'u, isaan keessaa namoonni 12,000tti lakkaawwaman warqee toonii 21,000 ulfaatu warra baatan yoo ta'an, sharafa har'aa gara daalaara Ameerikaa biliyoona 1tti ni tilmaamama. Arba 80 fi gaala 100 ol ta'anitti nyaata fi bishaan fe'anii turan. Maansaa Muussaan Kaa'iroo ka'ee hanga Makkaatti bakka ga'e hundatti warqee isaa kana uummataaf raabsaa ture. Sababa kanaan naannichatti gatiin warqee akka malee gadi bu'uu isaa irraa kan ka'e waggoota dheeraadhaaf dinagdeen warra Ijiptootaa akka gadi bu'e himameeras
gabaafameeras. Sababa kanaan namni tokko dinagdee biyya biraa qabeenya isaatiin jeeqe jechuun ni beekama. Makkaadhaa gara bulchiinsa isaatti erga deebi'ee booda ijaarsa irratti xiyyeeffate masaraa mootummaa, masjiidotaa fi dhaabbilee barnootaa ijaarsiseera. Namni jaalatamaan kun deemsa hajjii irraa arkiteekcharoota, artistoota fi hayyoota qabatee deebi'eera. Impaayirri Maalii magaalota baay'ee kan of keessatti hammattu taatus xiyyeeffannoon Mansaa Muusaa garuu Timbuktuu turte. Bara bulchiinsa isaatti Timbuktuun giddugala aadaa, beekumsaa fi barnootaa turte. Saankoraa madrasaasis hojjisiiseera. Saankoraa madrasaan akka Afrikaatti Aleksaandariyaatti aansee kitaabileen baay'ee kan of keessaa qabu giddugala beekumsaa guddaa ture. Namoonni baay'eenis beekumsa barbaacha addunyaa baay'ee irraa itti yaa'aniiru. Giddugala barattoota 25,000 ol qabate kana keessatti gosoonni barnootaa adda addaa ni kennamu. Kitaabileen 800,000 hanga miliyoona tokkotti tilmaamaman achi keessatti ni argamu. Goonni kana hunda hojjete kunis du'uun hin ooluti bara 1337tti addunyaa kanatti nagaa dhaammate. Impaayirri Maalii hanga jaarraa 17ffaatti akka itti fufe ni himama. Garuu humna isaa dhabaa ture. Bara 1670tti gara bulchiinsa xixiqqoo baay'eetti qoqqoodame. Warri koloneeffatan immoo gaafa qooddatan seenaa Afrikaa akka fedhanitti barreessaa turan. Sababa kanaan seenaan Afrikaa baay'een akka awwaalame hafu taasisaniiru. Har'a Maaliin wanti ittiin yaadatamtu yoo jiraate Mansaa Muusaa bara sanii qofaadha. Ardii biroo irratti akka beekamu kan isa taasise deemsa hajjii bara 1924 hanga 25tti ture saniin. Sababa kanaan daran waan beekameef Ispaaniyoonni bara 1375 kaartaa daldala addunyaa irratti Mansaa Muusaan teessoo isaa irra taa'ee harka isaatti warqee qabatee ni mul'ata. Arjummaa isaatiin kan beekamu Mansaa Muusaan Maaliin addunyaa irratti qabeenya fi ogummaan akka dinqisiifamtu taasiseera. Sababa kanaan abuurtichi yookaan The Explorer namichi jedhamu lammiin Morokoo Ibn Baatutaanis itti goree Maalii daawwateera. Waggoonni 700 darbaniis qabeenyi fi warqeen lakkaa'amee hin dhumne yoo ka'e Mansaa Muusaan ni yaadatama. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraan hanga wal garuutti nagaan naaf tura.